Keenyaaf namoonni haganaa dhumee harka isaatiin ammas daangaa Oromiyaa irratti ammoo yoo xiqqaate namoonni 300 dhiyaatan kan itti ajjeefaman humna abdii illee kanaan jechuudha. Namoonni kuma hedduun ammoo qabeenya irraa buqqaan kan hedduun itti madaan kaasuun qofti gaadhaa seera dhiyaasuun hin jiru. Yoo xiqqaate beeki nama 200 oltu gama Oromiyaatti du'e lola daangaa kanaan waan xiqqaa miti. Gama Somaaliitiinis yoo xiqqaate nama 3,000 4,000 oltu ajjeefame liyu poolisiin fi siviiliyaaniin kuni itti gaafatamuu qaba. Amma akka itti gaafatamummaa isaa cinatti dhiifne ammaaf ka'uu qaba taayitarraa. Maaliin jee Afrikaa bahaa nagaa uumuudhaaf Afrikaa bahaa qulqulleessuudhaaf jeequmsi shororkaan Afrikaa bahaa akka hin jirre yoo akka hin jiraanne akka barbaanne taate Finfinnee dimokiraateessuun Finfinnee qulqulleessuun sanitaayiziin Finfinnee is essential. Akkasumas ammoo Finfinneen wayyaaneen mishigii sadii qabni jenne. Mishigiin duraa bulchiinsa naannooti. Kan lammaffaa Finfinneedha. Mootummaa federaalaati. Lamaan keessaa baatee jirti. Amma ka jirtu Maqaleetti aanee garuu Jijjiga jirti. Maqalee olillee Jijjiga jirti amma. Xiinxala kiyya irratti modify gochuun barbaachisaa. Maqalee qofaan laalaa ture. Jijjiga jirti. Maqaleellee uummanni itti ka'ee jira. Uummanni itti ka'ee jira Maqaleellee. Xoosaa keessan nutti hin fidinaa kophaa keessan nyaachaa ooltanii uummata kan saamaa turtanii dhuftanii nuti kun dandeessan kan jedhu itti fidee jira. Jijjiga garuu akka wayyaanitti osoo hin ta'in jeneraalonni fi humnoonni tikaa ciccimoon jijjiirama kana hin barbaannee fi waan saaman qabatanii turuu barbaadan akka gabree kun achi jira jechuudha. Jara jijjiga keessaa abdiilee buqqaasuun isaan bakka dhabsiisuudha. Isa achi kaasuun barbaachisaadha. Akka itti gaafatamummaa immoo dhawaatan itti dhufna. Amma komiin gurguddaan amma daangaa irratti ka'ee uummata irraa nu dhaqqabaa jiru yeroo uummanni haala kanaan itti dhumataa jiru manneen isaanii itti gubataa jiru qabeenyi barbadaa jiru namoonni hedduun akka naannoo gadhiisanii qe'ee baqatan taasifamaa jiru tumsi poolisii Oromiyaa hanquudha. Poolisiin Oromiyaa nuun birmannee jedhu komiin kun poolisii Oromiyaa maali rakkoon isa daangessee birmatuudha bilaata. Akka natti fakkaatutti dubbii kana dubbii lola naannoo lamaanii gochuu waan hin barbaanneef arra boru namichi kun ka'a jedhanii waan yaadaniif lola kana ol guddisuu waan hin barbaanneef humna guddaa gamasitti waan bobbaasan natti fakkaatu lammaanfaan humna uummataa gargaaru uummanni akka ofirraa ittisu godhaa jiranii. Amma tokko gaa makalaakaa kan uummata cinqaa ture jidduu seenaa kan uummata cinqaa ture makalaakaa ture sanillee irraa hir'isaa jiranii. Akkuma hin jette I think fuulleeffannaan saffisa irratti garaagarummaan ani isaan wajjin qabu. Saffisaan hin deemne malee tarsiimoon isaan godhan gaarii. Tarsiimoon isaan hordofan maali? Ka duraa warra abdiilee gargaaraa ture san jeneraalota ciccimoo achirraa kaasuudha. Amma arra official ta'ee jira jeneraal kwartar ka bara deengaddaa uummata keenya fichisiisaa ture sun arra xurataa akka bahu officially itti murtaa'ee jira. Saamoraan ka'ee jira. Jeneraal Maashoon kan naannoo sanitti ajajaa ta'ee lola kana fichisiisaa ture achirraa kaafamee jira. Gabreen deemee jira. Gabre Dillan chief of military intelligence kan ture sun achirraa kaafamee jira. Kanaaf abbootii guddaan yookiin adeeronni abdiilee ka gubbaa ta'anii isaaf gaaddisa ta'anii isa jajjabeessaa turan sun ka'anii jiran. Isa good strategy bareeda ture. Strategy bareedaadha kan hordofaa turan. Saffisa irraa rakkoo qaba. Maaliif ammallee dhimmoota xiqqaa qofa irratti dhimmoota guddaa irratti hogganoota OPD wajjin garaagarummaan jiru saffisa yeroo ce'umsa irratti Abiy saffisaan baay'ee jabaadha. Kana irratti garuu hin laaffate. Saffisaan namicha kana achi kaasuun he is a mortal enemy. Ajjechaa nama keenya qofaaf miti. Ajjechaa nama keenya qofaaf miti. Rakkoo daangaa qofaaf miti. Meeshaa guddaa isaan ittiin jeequu danda'anii fi waan hedduu balleessuu danda'uudha namni kun. Kanaaf isa achirraa kaasuun barbaachisaadha. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin laafinni akkuma jiru garuu yeroo gabaabaatti furmaata argata jennee abdanna. Gargaa waa'ee nageenya Oromiyaa kaafnee keessattuu daangaa Harargee baadiyyaa akkasumas Baalee Gujii Boorana dabalatee haga naannoo Affaarii fi Walloo irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru wal qabatee gama lixa Oromiyaa kanatti torbaan dabre keessa taateewwan taatetu ture. Kunis karaa cufuu rakkoo uumamuun lubbuun namaa darbuun namni ajjeefamuun ibiddaan gubachuun waan kana irratti ammoo har'a pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatu caffee irratti dubbatanii akka abaaranni akka dheekkamantu fuula isaanii irraa mul'ata. Dheengadduma guyyaa makaleessaa ammoo jeneraal Biraanuu Juulaatis waa'ee daangaa yookaan naannoo lixa Oromiyaa irratti ta'e kanas dheekkamanii tarkaanfii kana yeroo gabaabaa keessa torban lama keessa qulqulleessinee fudhannaa kan jedhu fa'aatu dubbatamaa ture. Haalli lixa Oromiyaa irra ture maali ka'umsi isaa akkasumas maaltu ta'ee amma hoo maaltu jira? Haalli lixa Oromiyaa kophatti adda miti beekta. Waan kana irratti barreessaa hin ture ji'a tokko akka lama dura.
asumatti si wajjin fakkaate kaasoyne yeroo sirna abbaa irreetirraa gara sirna dimokiraasii ceenu jidduutti gaappitu uumama banaatu uumama. Sirna abbaa irree keessatti seera qawweetti kan jiru ummanni qawwee sodaateet oggolee obbee godhee jiraata mootummaa. Amma fincilli sirna abbaa irreetirratti godhamuu fi godhame qawween takkahu bulchiinsi qawwee dirree irratti qeeroodhaan mo'amee jira. Gubbaarraa immoo abiifaa dhufanii amma booda qawween biyyan bulchinu jedhanii jiran. The gun has been defeated on the street, delegitimized by the state. Amma. So seerri qawwee cabee jira. Seerri qawwee yeroo cabetti saffisaan gara heeraaf seeratti rule of law cehuu danda'uudha qabda jechuudha. Jidduu kanatti baniinsi uumama, vacuum uumama. Kana keessa gara seer dhablummaa lawlessness, even gara anarkitti haalli ittiin cehamu jira. So Oromiyaa keessa waan ta'e haalaallu. Tooftaa qeerroon itti fayyadame keessaa tokko caasaa gadii mootummaa Oromiyaa kawayyaaneen itti fayyadamtee uummata keenya ittiin basaastu. Tokko shaneen yaadattaa gootii fi goorii maalii jaansan ni beeyta. Kana hunda fashaleessee daakee jira. Oromiyaa keessatti bulchiinsi aanaaf gandaa hin jiru jechuu dandeessa. Takkaa ganee uummatatti makamee jira, takkaa dhokatee jira. Diligitmaayis ta'ee jira, fudhatama dhabee jira. Humna hin qabu, dhageettii hin qabu. Bulchiinsi haaraan takkaa hummoo seerri haaraan dhufee bakka hin buune. Poolisiinis maaliin hojiirra oolchaa fi maaliin oolchine isaa ifaa miti. Uummanni illee seera kam hordofnaa fi seera kam hin hordofne isaa ifaa miti. So Oromiyaan yeroo ammaa akka qaama namaa kana keessa vaayirasiin haa taatu baakteeriyaan immunity balleessuu akka jedhamu taate dhukkuba hundas dhufee qaqqabata. Caasaan mootummaa hedduu waan laaffatee jiruuf humni fedheeyyuu Oromiyaa jeequu danda'a yeroo ammatti. Kanammoo wayyaanee sirriitti beekti. Kanarraa kan ka'e bifoota fakkeenyaaf kaaba gama wallootillee waan godhamaa jiru galaalte kana. Kanaaf lixa Oromiyaatti kan godhamaa jiru keessattuu lixa Oromiyaa kuni bakka sochiin guddaan itti godhamaa ture waan ta'eef bakka wal dura dhaabbannaan uummataaf viidiyoo baay'ee cimaa waan ta'eef viidiyoon diffi taatee caccabtee jirti. Hiree kanatti fayyadamuun hamma tokko sochiin waan jiru ni jira jechuudha. Viidiyoon maal jetti abaa'oo shaneetitu nu jeeqaa jira jetti. Isaan qofanatti fakkaatu. Waligala naturally there is a breakdown of law and order. Anarkiin uumamaa jira naannoo sanitti. Kanammoo shaneen maqaa itti fudhataa jirti. Ibsi isaan baasanii fi footoon adda addaa isaan baasan kuni abbummaan fedhe maqama isaaniitiin ka'ee duriyyummaan fedhe maqama isaaniitiin ka'ee waan fedhe akka godhaa jira. Fakkeenyaaf amma naannoo gaara abbaa seenaatitti maal deengadda karaan cufamee qeerroon gimbii dhufee bansiise kan hoggaa laalte warri san cufe hoggaa qabaman abaa'utu nu ergasiin jedha. Kun immoo mootummaafis OPDOfis bakka kenneef jechuu akka fedhanitti akka quba jalatti qabaniif. Kanaaf rakkoon naannoo sanitti uumame waan Oromiyaa guutuutti uumamuu danda'u kan calaqqisiisedha. Mootummaan baay'ee laaffatee waan jiruuf rakkoon akka uumamuu danda'u. Kuni I think amma gara furmaataatti cehaa jiranitti fakkaata. Keessattuu humnoonni maqaa abaa'ootiin socho'an dirqama guddaadha qaban. Maqaa kabajaa guddaa qabu gootonni hedduun keessatti kufan kana gadi xiqqeessuun hin barbaachisu. Uummata keenya miidhuun hin barbaachisu. Sababuma kamiinuu wayyaaneen amata 27 maqaa abaa'ootiin nama keenya miidhaa turte. Har'a ammoo durriyyeen maqaa abaa'ootiin uummata keenya miidhuun qabdu. Kanaaf maqaa kabajaa kana murnoonni qabanii jiran hundumtu dirree nagayaati irratti hirmaachuu danda'uudha qaban. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatis kana naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in mootummaan federaalillee kana bifa itti gaafatamummaa guddaa qabuun ittiin deemuu danda'uudha qaba. Ololli bifa haaraan banamullee sirrii miti. Dabballoonni adda addaa qondaaltonni adda addaa wanni godhan sirrii miti. Kun dhaabbachuu danda'uudha qaba. Karaan seeraa Daawudii fi Abiy wal arganii jiran Asmaraatti. Dubbii kana nagaan finnaa jedhanii waliin mari'annee finnaa jedhanii jiran. Mariidhaan dhumuu danda'uudha qaba. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo mootummaa dimokiraatawaa dhaabuudha. Kanaaf wanni Oromoon qawwee fuudhee deeme jaarraa abbaa gadaa irraa kaasii hanga qeerroo kaleessatitti dirreen siyaasaa irratti mootummoonni aangoo irra turan qawwee afaan qawwee qofaan biyya bulchina jedhanii haasaa nagaatii fi siyaasaa qaroome hordofuu waan didaniif qawwee fuudhe namni keenya. Har'a mootummaa Itoophiyaa warri qabate koottaa nagaa waliin mari'annaa. Waliin nagaa waliin mari'annaa. Dorgomnet kan mo'ate biyya bulcha yeroo jedhamutti qawwee qabatanii horofa keessa wanni deemamuuf hin jiru. Of course mari'atamee haalli ittiin deemuu danda'u godhamuu qaba. Haa taatu garuu kana sodaachisu laale.
murna kanatu naannoo kana qabataa kan kaani miti. Ushaa bakka dadau jiibee gabaal jee amarri. Wanni xixiqqoon nuti bakka kana namuu humna nama 50 taatu nama 500 qabuun yoo kawaa jeequ taate humnoonni Oromiyaa jeequu barbaada wayyaanee qofa miti. Humnoota hedduu jira kan naannoo san jeequu barbaadu. Opportunity sanii fayyadamanii jeequmsa guddaa uumuu danda'anii. Kanaaf rakkinni uummata keenya naannoo dhiyaatarra ga'e kuni rakkina naannoo biraatti illee nu miidhuu danda'u. Fakkeenya dheengadda I think Ayittee yaamti na fakkaata. Ayittee na fakkaata naannoo Kaaba Shawaa naannoo Walloo Daangaa kanarratti. Uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo nagaan hiriira bahee muummicha ministeeraa deeggaree wayyaanee abaaree adda gale. Isaanii adda galaa jiru ijoolleen 40 taatu alaabaa Oromoo qabatanii qawwee hidhatanii dhufanii magaalattii irratti dhukaasa banan. Poolisoota ajjeesanii namoota Amaaraallee namoonni tokko miidhaman. Namoota 10 lubbuun darbe guyyaa sana. Exactly. Kun amma maali yaadni isaa? Lafti tuni lafa Oromoo fi Amaara waliin jiraatu. Lafa Oromoon immoo Oromiyaa irraa hamma tokko achi kutamee jidduu jiru. Uummata kana wal ficcisiisu nama keenya achitti ficcisiisu namni keenya Walloo tokko cufamu taate immoo Oromiyaa keessa Amaara guddaa jira. Amaara kanarraa rakkoo gahuutu uumama jechuudha. Shira akkanaa kanaaf murnoonni keenya karaa banuu hin qaban. Morka xixiqqaa fi maalii murnaa keessa seennee kan deemnu taate waan maqaa murnaatis balleessu permanently damage godhu waan qabsoo itti deemne kanaaf illee gufuu uumuu danda'utu jira. Kanaan wal qabatee egaanii kaafte kan jeneraalichi dubbate jeneraalichi kuni nama waraana san keessatti professional ta'ee jajamu keessa Jeneraal Biraanuu Juullaa. Yen haasaan kalee suni garuu hagam takka waraana san amalli durii sun akka gadi hin dhiisini. Rakkoon waraana biyyattiin amma qabdu kuni waraana Ihaadegirraa of baasuu hin dandeenye. Waraanni TPLF waraanni warri dhalattoota Tigree ta'an TPLF irraa addaan of baasuu dhabuutu kasaaraa guddaa kan isaanitti buuse. Akka waraana biyyatti socho'uu dhabuu isaaniiti. Ilmaan Oromoo amma gara hoggansaatti dhufan immoo waraana OPDO irraa of baasuu dhabuu baannan waraanni kun hin diigama. Akkaataan inni itti haasa'e sun namoonni hedduun tarii waan inni murna isaan hin jaalannetti quba qabeef yookiin immoo haalli nageenyaa Oromiyaa kun waan isaan yaachiseef harka dhayaafii jiru ta'a. But that's dangerous. Waraanni biyyatti loogii murnaatirraa bilisa walaba ta'uu qaba. Saawwan ta'uu baannaan qaama rakkoo ta'a. Waraanni biyyatti kan biyya waliigalaati. Kan biyya waliigalaa ta'uu dhabee ergamaa wayyaanee ta'utu walitti bu'iinsa guddaa baroota afran kana fide. Ammas waraana kana rehabilitate goonee jijjiirree waraana biyyoolessaa akka ta'u gochuun biyyaafis gaariidha. Waraana kanaafillee gaariidha. Abiy Ahmed waan kanarratti haasaa ture. Jeneraal mootummaan jalaa kufeerra asiraalaqaa mootummaa qabutu sirna qabaa jedhe. Dhugaadha. Waraanni kun hin diigama. Buloonni walitti isatti hin jiru. Kana hubachuu danda'u qaban Jeneraal Biraanuun faan. Of eeggannoo cimaadhaan waan dubbatanii fi waan godhan heera mootummaa kabachiisuu irratti biyya eeguu irratti fuulleffachuudha malee murna tokko irratti arrabni akka inni dhiyeessee suni it is extremely dangerous. Waraanni kuni imeejii isaa deebisatee tolfachuu danda'uudha qaba. Akka waraana biyyatti deebisee ijaaramuu danda'uudha qaba. Amalli gochi waraana kanaa sirraa'uu danda'uudha qaba. Muummichi ministeeraa leenjii tokko kennuuf eegalee jira garuu akka gadi seeniin kan argaa jirtu. Yoo jeneraalli hedduu jajamuu fi hedduu kabajamu haasaa akkasii kan haasa'u taate imagine loltuun gadii waan isin godhu deemtu. Wallaga keessatti maal godhaa turan sitti fakkaate. Yeroo duriyyaan karaa cuftee uummata cinqitu san shofeeronni dhaqanii waggaa itti himan maal kalee makanu keessaa bayan jenne maaltu nun ga'e jechaanii turan. Wanni akkanaa sirrii miti. Heera eegsisuu qaba, seera eegsisuu qaba, hoggaa eegsisu garuu bifa naamusa qabuun bifa professional ta'een ta'uu qaba malee bifa ejjennoo murnaa qabuun ta'uu hin qabu. Isa qofaa miti. In fact qondaalonnummaan OPDO sadarkaa adda addaatti jiran dhiibbaa isaan irra jiru nuu gala. Aarii isaan keessa jiru nuu gala. Akka mootummaatti akti godhuu danda'u qabdi OPDO'n. They are the ruling party. They are no longer an underdog. Isaan Itoophiyaas bulchaa jiran, Oromiyaas bulchaa jiran, dirqamni guddaanii fi dirqamni tokkichiin isaanitti kennamee jiru biyyattii tana sirna abbaa irree wayyaaneetirraa ta fudhatan tana gara sirna dimookiraasiitti ceesisuudha. Kun immoo of eeggannoo cimaadha gaafata. Ilaalcha murnummaa hir'isu, ilaalcha oromummaa fi biyyummaadhaa guddisuudhaan deemuu danda'uudha qaban. Kanarratti muummichi ministeeraa waan gaarii hojjetaa jira. Dabballoonni gara jidduu dura jiran immoo kanarratti of eeggannoodhaan yoo kan deeman taate malee ilaalcha dhuunfaadhaan murna tokkorraa qaban calaqqisiisaa yoo kan deeman taate ilaalcha jibbaas haa taatu jaalala murna tokkoof qabaniin yoo kan deeman taate
amanamummaa OPDO qaban qabatti fayyadamanii murna biraa xiqqeessuudhaaf yoo kan deeman taate rakkoo dhooma. Garuma saniin immoo murnoonni siyaasaa biraatilleen tapha ijoollee keessa bahuu danda'uudha qaban. Tapha ijoollee keessa bahuun siiriyaas ta'anii hojjechuu danda'uudha qaban. Yeroo ammatti saba adda addaa guuranii yeroo of jalaa qisaasurra biyya keessa seenanii caasaa fi ijaarratanii humna fi ijaarratanii deeggarsa qaban gara jaarmeetti jijjiiranii filannoo itti aanuuf qopheessuudha. Filannoo itti aanu irratti uummanni keenya ni filata eenyuun naa ta'a. Abbaan filate sun taayitaa qabata. Taayitaa qabatee biyya bulcha. Waraanni fakkeenya waraanni abaawwan shanee qaban marii keessan gala akkamaa ta'u poolisii oromiyaatti makama yookiin immoo waraanatti makama yookiin immoo naan ta'u kan jee gara siyaasaa keessatti hirmaatu yookiin immoo gara siivil laayifitti jijjiiramuu danda'uudha qaba. Waan kompileeks ta'ee miti. Kanaaf wanti xiqqoodhaan harka wal micciirra jedhanii OPDOlleen jaratti fayyadamtee ololan taane seenu namoota isii mormu amma keenya naqamtetti wanni isaan godhuu eegalan OPDO duriitti deebitee beekta. Biyyi jeeqama jettee nama isaan mormu hunda walitti qabanii hidhu kunillee sirrii miti. Akkasumas immoo OPDO laaffatte jedhee murni kamiyyuu immoo biyya jeequu irratti fuulleeffachuu hin qabu. Gama lachuun of eeggannoo guddaan deemuu bara gaafata. Kun gama lamaaniifuu gorsa gurguddaa ta'a. Kanaaf immoo qaamni gama lamaaniyyuu akka hojiirra oolchuu asumaan dhaamuun gaariidha. Gama biraatti yoo deebine imalli miilanaa Dr.Abiy Ahmed gara Asmaraa taasisan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqee wajjin yoo kolfan fuulli gammachuu fuularraa mul'atu ture. Keessattuu Isaayyaas Afawarqeedha. Waggoota 27 isaa kolfuun argine har'a maal argatanii kolfan fa'a akka jedhu xiinxalloonni tokko baay'ee gara sabaa himaalee fa'a irratti miidiyaa biyyattii irrattis kan mul'ate haala uffannaan isaaniitis adda ta'ee mul'ate kolfi isaaniitis adda ta'ee mul'ate inumaayyuu imeejii naannichaattis gaanfa Afrikaattis jijjiiree fa'a kan jedhamu jira. Kanarraa yaadni kee maali? Sa'aatiin Sibaat Naggaatitti kolfaa jira Isaayyaas. Maaliif warri Shaabiyaa beekte aara guddaa qaban wayyaan irraa. Maaliif Shaabiyaatu guddise warra Eertiraa kanatti guddise murna TPLF kana. Murni TPLF kun isaan yaabbattee dhuftee eega Finfinnee seente booda itti fayyadamtee aangoo Finfinnee eega sirriitti dho'atte booda waan baay'ee isaan miidhu goote. Kanaaf aarii xiiqii guddaa jira. Kanaaf wayyaaniin mo'amtee jiruudhaan mo'amtee namnummaan wayyaana keessa guddate taayitaa qabatee lola waggaa 20 fonni godhame san dhaqee akkasitti araara buusuun suni akka injifannoo guddaatti ilaala Isaayyaas. Akka injifannoo guddaatti ilaala. Kanaaf psychological warfare godhaa jira. Kolfuu qofa barbaadee osoo hin ta'in jara mataa nyaachuu barbaadeeti gara sanitti ka deemaa jiru. San bira dabree waan guddaatu hojjetame. Waan seena qabeessatu hojjetame. Rakkoon Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu kun jiru kun diinagdee Itoophiyaallee baay'ee miidhee diinagdee Eertiraallee baay'ee qancarsee naannoo sanis tasgabbii ka dhoorge. Soomaaliyaa proxy war yookiin immoo lola dirree waraanaa lammaffaa uumaniiti kan irratti lolaa turanii. Soomaaliyaaf illee miidhaa guddaa godhaa ture. Isaaf Suudaan miidhaa guddaa godhaa ture. Kanaaf araarri isaan jidduutti bu'uun biyyoota lamaan kan jidduutti bu'uun tokkoffaa abdiin guddaan akka dhufu godha. Lammaffaa immoo guddina diinagdee tasgabbiif nagaa naannoo saniitiif waan guddaadha. Kana irratti dhugatti Abiy waan jabaa hojjete waan dhaadheeffamuuf waan jajamuus jira. Garuu saffisaan deemuun akkuma barbaachisaa ta'etti dubbii sirrii bilcheessuun barbaachisaa. Keessa fakkeenyaaf wantoota waliigalan baay'ee jira. Wadaba akkaataa maali doolaa yookiin immoo seaport fayyadamuu irratti wanni haasa'amee jira. Waan daangaa wanni haasa'amee jira. Waliigalteen serious ta'e ogeeyyoota. Amma torbaan dhufooyyuu amma odeeffannoon jiru balaliin xiyyaara Asmaraa fi Finfinnee jidduu akka eegaluudhaaf kan jedhamu. Sun rakkoo hin qabu. Sun waan laafa. Garuu dhimmoota strategic ta'antu jira. Keessattuu waa'ee fayyadama poort irratti dhimma biyyoota lamaan yeroo dheeraa wal mormisiisaa ture waan ta'eef gadi bilcheessanii ogeeyyoonni gamalachuu waliigaltee kontiraat cimaa dantaa diinagdee fi siyaasaa biyyoota lamaanii tajaajilu bilcheessuu qaban. Labbi akka hin taane. Maaliif Amaarri waan jiru qaba beektaa? Alabaaf soobee aarsuu baara miimallisu jedhe. Kanaaf gubbaa yoo qatte booda arama deebi'eetu si xaarsiisa. Kanaaf waan gaarii garuu I think wanni isaan godhan akka ta'an isaan godhan kun humnoota silaa jijjiirama kana didan araara kana didan hedduu shock godhee surprise godhee irra deemee jira. Haa taatu immoo itti fufiinsan hayyoonni biyyoota lachuu akkasumas dippiloomaatonni biyyoota lachuu waliigaltee sibiila irra cimaa gadi dhaabuu qabu natti fakkaata. Amma ibsa miidiyaaf guyyaa kaleessaa kennan
ministeera jaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo ka jedhan Asmaraan yookaan Eritiriyaan sadarkaa kanatti ceetee imala dimokiraasii kana fudhachuun akkasumas immoo waliigalteen Itoophiyaa fi Eritiriyaa baroota dheeraaf adda citee ture kanarra gahuun gaanfa Afrikaatiif fakkeenya ta'ee akka waliigala Afrikaatiif boqonnaa haaraa uumee jira. Sadarkaa kana gahuun ammoo qeerroo Oromoottu sadarkaa kanaan gahee jedhe. Maal jechuudha? Laafaa bar. Yeroo dheeraa warri Oromoo irratti oofaa ture. Oromoon aangotti dhufuun biyya kana jeeqaa, Itoophiyaa jeeqsaa, madda tasgabbii dhabiinsa naannoo saniiti jechaa turan. Sochiin qeerroo waggaa eegalu sochii duriyyootatti, sochii Itoophiyaa diigu, sochii sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru balleessuutti kan laalamaa ture. Qeerroon garuu Oromoos bilisoomse, Oromiyaas to'ate, Itoophiyaattis tarkaanfate hafuura nagayaa Itoophiyaa bilisoomse bara. Hidhamaan kumaatama jiru kuni Finfinnee namata afur ciiftee nulaalaa turte tuni baatee xarrar jettee akka isiin dachii dhiphiftu kan godhe qabsoo qeerrooti. Eertiraas fi Itoophiyaa keessa jidduu nagaa buuse. Mootummaan Eertiraa mootummaa wayyaanee kuffisuudhaaf waggaa 20 ol mukaa citaa itti naqaa ture. Mootummaan Eertiraa qeerroodhaaf sumuun hin kennine. Deeggarsa tokko with no penny ni beekan kana. Eenyumaa yeroo duraa eenyumaa illee xiyyeeffannaan kennineef Isaayyaas bara deengaddaa yeroo gara suunfaa dubbisan kan hubate dhimma kana. Kanaaf humni qeerroo, humni Oromoo ufiif qofa osoo hin tahin jijjiirama ollaa dhiyoo fi fagootiif ta'u fiduu danda'ee jira. Gara fuulduraattis yoo taate Oromoonis namoonni biraanis kan beekuu qaban Oromoon ofirras dabreen uummata kan akka tajaajilu. Garuu Oromoodhaaf waan takka hin dhaamuu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iti hambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideet yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte sabni keessi wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan, saba kee kabajuu baannan, saba kee dhagahuu baannan, hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan, ala qofa yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira, waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse, Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufinsi waan kanaa Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroof maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Ka itti aanu qabsoo tanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleeffachuu barbaachisa. Nama keenya dagannee uummata keenya dagannee karaa irra dhufu irraanfannee qeerroo keenya irraanfannee orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleeffannu taate alagaa gaafa kolfaa jenna. Kana wal yaadachiisuun barbaachisaa natti fakkaata. Gama biraatiin dhufaatii Dr. Abiy Ahmed fi Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Lammaan Dheengaddumaa doktorummaa kabajaadhaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa argatanii fi kana kaase gara Minisootaatti imalli isaanii ji'a kana 30 yookaan adoolessa 30 kanatti. Dhufaatii isaanii kana akkamiin ilaaltaa? Dhufaatii isaanii kana ka'u irratti hirmaattaa yoo jedhamee si gaafatame maali deebiin kee? Waggaa dulloomne nama waggaa meeqa dura Muktaar Kadiir faas dhufanii turan. Asitti tumne ariine walgahii naannoo I think Ramadaa kana bulumtan naannoo Mall of America kana qaban turani. Labbiti araaramu Alamaayyoo wajjin ture. Tumne ariine warri dargaggoo as jiru. Sanirraa kaanee sadarkaa Minisootaan qondaalota OPDO simachuudhaaf
qophiin sargii ta'ee jiru kana keessa jirraa jechuudha. Jijjiirama guddaa dhufe. Jijjiiramni kun tokkoffaa dhiigaan dhufe. Lammaffaa OPDO jijjiirame. Waggoota dabran keessatti OPDO bilisoomsuun OPDO jijjiiruun yeroo jennutti ala kana hedduu fudhatamoo hin qabnu ture. Kanaaf kana keessatti lammaan waan guddaa fudhate. Lammaa qofa osoo hin ta'in namoonni isa duubaan jiran namoonni OPDO keessa jiran jijjiirama dhufaa jiru kana uummata Oromoo jijjiirama dhufaa jiru kana arguudhaan bidiruu jijjiiramaa kana yaabbatanii Oromootti diinoomurra, Oromoo xiqqeessurra, Oromoo guddisu, qabsoo Oromoo balfachuurra itti dhiyaachuu, qabsaa'ota Oromoo balaaleffachuurra, firoonfachuurratti waan fuulleeffataniif isaan jijjiiramuun Minnesotaa jijjiiree jechuudha. Minnesotaa waan jijjiireef har'a akka gootatti simatamuudhaaf deemanii simatamullee qaban. Dhugatti hojii gurguddaadha hojjetan. Yeroo dhufan kanatti dhugatti simannaan firaa, simannaan lammii godhamuufidha qaba. Amma duras afaan Amaaraatiin na gaafatanii kan waan jedhe simannaan godhamuu qaba. Garuu simannaa ceffaraa qofa akka hin taane. Qabsoon tun hin dhumne. Maaraatoonii kana meetira 100 fi wayii dhumaa sanarra jirra malee hin dhumne. Ammas gaafilee gurguddoo, hojiilee gurguddoo mootummaa sanarraa eeggamu, uummata keenyarraa eeggamu jira. Isaanis harkuma dhoofsifachuu yoo ka dhufan taate dogongora. Minnesotaan akka dambidooloo sanitti isaan simachuu qabdi. Kabajaadhaan, jeequmsaan osoo hin taane, kabajaadhaan simachuudha qaban. Garuu ililbee qofaan geggeessu osoo hin taane gaafilee ciccimaa, qabxiilee ciccimaa gaafachuu, yaada ciccimaa dhiyeessuu fi barbaachisaa hayyoonni as jiran, aktivistoonni as jiran. Isaanis ililbee qofa eeggatanii dhufuun qaban. Harkatti waa qabatanii dhufuu qaban. Harkatti wanni qabatanii dhufan maali? Karoora lafa kaayatan. Uummanni daasporaa kuni, uummanni biyya alaa jiru kuni beekumsa isaatiin, barnoota isaatiin, leecalloo isaatiin, horoo isaatiin akkamitti gargaaruu akka danda'u. Concrete proposal qabanii dhufuu danda'uu qaban. Hoggaa dhufan warra siyaasaa qofatti osoo hin taane professionals. Doktoroota hedduu qabna asii. Biizinasa keessa nama hedduu qabna, injiroota hedduu qabna. Uummanni kun beekumsa qabuun, leecalloo qabuun akkamitti biyya gargaaruu danda'a ka irratti itti yaaduu danda'uu qaban. Daasporaan beeki waan Itoophiyaan maddisiiftu ol maallaqa daasporaa dhufuutu gargaara. Sun gahaa miti sanii ol kennuu danda'a daasporaan. Kanaaf garuu hojiin guddaan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti hojjetamuu danda'uu qaba. Wanni uummata amansiisu kallattii sirriirra biyyattiin deemaa akka jirtu, jeequmsi akka hin dhufne, sirna abbaa irratti akka hin deebine kan waan amansiisu karoora lafa kaayatanii dhufuu danda'uu qabanii. Kanaan marii guddaan akka godhamuun yaada jechuudha. Ati keessummaa taatee irratti argamta moo guyyaa san hin argamtu? Ani akkuma beektu karaan deema hojii baay'een qaba keessattuu immoo biyya deemuudhaaf waan hin deemuufi gaaf sanitti karoora hin qabu hin beeku yoo as jiraadhe nan hirmaadha yoo as hin jiraanne immoo yeroo hunda waluma quba qabna rakkoon hin jiru. Gama boodaatti dhufnee mariin keenya guddaan kan irratti xiyyeeffate waa'ee biyya galeensoo keetiiti innis namoonni hedduun kan bilbilaanis yaadaanis barreeffamanis karaa adda addaatiin gaafiif yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Isa seenuun duratti murtiin biyya galuudhaa hagayya ja'a ati barreessitee turte achuma jira moo jijjiirame? Achuma jira. Ani mataan jabaadhaami akkasumaan jettani. Amma waan murteessinaan hin jijjiiru. Waan murteessuu dura garuu qorannoo gahaan godhaa itti yaada. Waa lamarraayi tokko waggoota dabran kanatti biyya alaatiin ture. Biyya alaatirraa waan hin danda'u yaalaatiin ture. Biyya alaa immoo kan hin ture hojiin an hojjedhu san biyya alaatirraa hojjechuun dirqama waan ta'eef haalli biyya keessa jiru biyya keessa waan san hojjechiisuu waan hin dandeenyeef. Amma deebi'uun waa hedduudhaaf barbaachisaadha. Hojii ce'umsaa kana mootummaan kophatti hojjechuu hin danda'u. Hojii hangammaa injifannoo hangammaa dhufe kana eegsisuudhaaf itti fufsiisuudhaaf hojiin civic society keessatti mootummaadhaan alatti hojjetamuu qabu baay'ee jira. Asirraa hojjetamuu hin danda'amu hojiin sun? Baay'een isaan danda'amu. Fakkeenyaaf hogganoota siyaasaa walitti qabne hojii hundi wal guuraa achi jira isa walitti isaan qabna. Kanaaf hojiin hojjetamuu qabu baay'ee san qofa miti fakkeenyaaf hawaasa bakka adda addaatiin walitti bu'ee kan araarsuu barbaachisa. Uummata keenya kan Garriif kan Booranaa walitti araarsuu barbaachisa. Uummata Somaaleetiif kan Oromoo kan walitti araarsuu barbaachisa. Naannoo Hararitti uummata keenya Kaadareetiif kan Oromoo walitti fiduu danda'uu qabna. Kana irratti beekumsa muuxannoo dhageettii qabnu fayyadamnee waa hojjechuu qabna. Of course OMN biyyatti galee jira. Amma booda caasaan hojiin guddaan achitti hojjetama. Kanallee gadi cimsuu yoo xiqqaate waggoota lamaan itti aanuuf waan hin hojjedhuuf sanillee cimsuudha barbaachisa. Hojii baay'eedha barbaachisaa jechuudha. Ammuman darsa gurradhee hundatti gala jechuu osoo hin taane deebi'uun barbaachisaadha. Amma guyyaan sun wanni filameef qabsoo waggoota afranii kana keessatti guyyaan qabsoo tana jijjiire
guyyaa Oogast 6 takkaa hagayya 6ti. San dura Oromiyaan asiin ni kaatii achiin ni qubattii sochiin kunuu sochii biyyaalessaatii miti hoggansa jiddu galeessaa hin qabu waliin dhaga'u akkanumatti fifincilanii malee raayits ta'a malee kan jedhu walola guddaa wayyaaniin irratti oofaa turte. Oromoo keessattuu wanni kun itti fufuu yaadamaa ture. Guyyaa tokkummaan Oromoo hojiidhaan qabatamaan itti calaqqisiifame jechuudha. Magaalota dhibbaatamaan ta'u irratti uummanni keenya sagalee takkaan ejjennoo takkaan bahee transform ka godhe. Qabsoon sun guyyaan sun guyyaa diddaarraa gara sirna fonqolchuutitti itti jijjiiramte. Guyyaa humni Oromoo momentamiin isaa humni isaa sirriitti itti ilaalame. Of course guyyaa immoo wareegama guddaa itti kafalle waan ta'eef yaadannoo saniitti irra deemuu barbaachisaa. Gartee wanni tokko kana yaachisu jira. Ilmi namaa waa dagachuutti hin jarjara beektaa. Oromoon faana hedduu jarjarra. Dhiichisa irraa kun lafatti hin dhufne. Ijoollee babbareedduu akkam ijoollee ibidduu akkam osoo laaltuu ibiddatti yaateet itti dhumteet dhiiga isaaniitti irraa biifaan dhufan. Kana wal yaadachiisuu barbaachisa. Har'a ijoollee meeqatu naafa'ee caccabee mana jira. Yoo xiqqaate nama 25,000tu madaa'e. Nama 5,000 dhabne kan hiriira irratti dhumee fi kan daangaa irratti dhume. Kana yaadachuu barbaachisa. Wareegamtoota kanaaf kabaja bara baraa barbaachisa. Guyyaa hunda osoo kabajnee gaarii guyyaa filannee garuu guyyaa Martyrs Day akkuma guyyaa gootota amma kabajnutti April 15 kabajnutti kanallee keessattuu sochii qeerroo waggoota dabranii kanaaf guyyaa tokko fudhannee ittiin deemuun barbaachisaadha. Guyyaa sana irratti ana achitti argamuun yaadannoo san uumuudhaaf hiree waan banuuf achirratti argamuudhaaf murtiidha. Naagala yaaddoon uummata keenya yaaddoo nagayaa jira. Lubbuun oliin malee gadiin hin baatu akka jedhe lubbuun gaafa dhalatti kutte. Akkuma yeroo hunda jedhutti namoonni akka kiyyattu waan kana keessa seenan waa lama filachuu hin dandeenyu. Lubbuun hin jiraadhaa fi diinan lubbuu kutaan waliin dhuftu. Gartee namni lubbuu isaa tursiifachuu barbaadu qabsoo keessa seenuus hin qabu. Yoo seenee lubbuun tursiifadha jee ba'a ta'a qabsootti. Kanaaf anis waan qabsoo kana nan ta'e tajaajila keessattuu bakka amma irra jiru kanatti qabsoo sana achi ceesise jee waan itti amanu faayidaa qaba jee waan amanuuf yeroodhaaf biyyatti deebi'ee hojiin hamma tokko hojjetamuun saayikooloojikali illee bu'aa qabu jira humnoota hedduu irratti. Kanaaf amma imala kan kee kana keessatti yoo ati biyya galtee fakkeenyaaf akka ati barreessitittis kan argine Ginciif Ambo daawwannaa kee jalqabaa akka ta'edha. Garuu kanumaan wal qabatee yaaddoon hedduun ka'aa jiru haalli nageenyaa ammas xiqqoo hin tasgabboofne kanarra Jawar jarjaruun qabu xiqqoo eeguu qabaa obsuu qabaa fa'a ka jedhutu Oromiyaaf bakka adda addaa irraallee dhufaa jira. Jechoota uummataa kanaa. Dhayinni tasgabbeessine malee irraa fagaanneetee miti. Siyaasatiin rakkoon Naqamtees jiru, rakkoon Moyyalees jiru, rakkoon Jijjigas jiru Finfinneetti furamuu qaba jechuudha. Minisootaatti miti. Minisoota irraa waan godhuu dandeenyu goonee jirra. Finfinneetti furamuu qaba. Qabsoo waggoota afranii sochii hawaasaa ture, social movement ture. Waggoota afran keessatti hoggansi siyaasaa Oromoo calliseeti kan laalaa ture. Qabsootana eegesaa laamsheessanii booda achirraa kaateeti kan sadarkaa kanarra geesse. Social movement akka sochiin uummataa mootummaa kuffisuu danda'a. Sirna abbaa irree buqqaasuu danda'a. Sirna dimookiraasii ijaaruu irratti garuu shoora guddaa kan taphachuu qabu political class kan jennuun hoggansa siyaasaati. Hoggansi siyaasaa kun kaleessa maaciifte jechaan hin jiru. Har'a garuu dirqama fudhatee hojjechuu danda'uu qaba. Waliigaltee social contract, political contract irra gahuu danda'uu qaba. Kana akka godhuuf immoo nu warri civic society keessa jirru, jarma hawaasa keessa jirru haala mijeessuu dhiibbaa gochuu danda'uu qabna. Kana gochuudhaaf immoo achitti argamuun barbaachisaa ta'eetiin yaada. Haala nagaa irratti eegumsi gahaan ni godhama. Gama mootummaatiinis ni godhama jennee taabdanna. Gama keenyanis ifeeyina. San caalaa immoo ayyaanni abboof ayyuu siniiraa mire. Tole yoo imalli kun kan biyya qajeelu ta'e fakkeenyaaf biyyatti dhaqamee hojiin gurguddaan jalqaba ta'uu qabu. OMN Finfinnee jirus ta'e dameewwan isaa bu'uureessuudha moo akkuma ammatti kaafte daangaa Oromiyaa irra rakkoolee ta'e furuudha moo hojiin guddaan maali mata dureen jalqaba? Hojii miidiyaa OMN already karaa qabsiifnee jirra. Hello. Bilbila kana kaafne. Hello. Sagalee biraa cufaati eenyu haa jedhu.
Tole mee itti fufaa yaadas ta'ee gaaffii yoo qabaattan. Yaadni kiyya yaada tokkoof gaaffii tokko qaba. Ayyee. Haala biyya keessa deemaa jiru kana ibsa mootummaan Oromiyaa karaa jeneraala ittisa biyya Biraanuu Juullaatiif kennameef arras caffee Oromiyaa irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kennan irratti haala daangaa Oromiyaa naannoo Somaaleetiin Oromoo cinqee Oromoo miidhaaru saniif hanga namara jabina kennine haala karaa dhiyaatitti jabina kennanii keessattuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaadha akka jedhan miseensa warra agartee maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin wal ijaaretu warra gumuz kana karaa sanin rakkisee sababa kanarraan ka'uudhaan ummanni gumuz ummata Oromoo keessa qubateerra rakkoo uumee waan jedhu tokko jira. Haalli kun hanga namara fudhataman qabu maaliif yoo jette warri Beenishaangul naannoo Asoosaadha ollaa naannoo Najjootiin hin qabu. Gabaa Najjoo dhaqasuu dhoorganii jedhaa ture. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa ummata Oromoo yeroo hunda laaffisuudhaan maqaa qabsoo Oromootiin waan deemu sodaatee akkuma barataanii baaragee Oromoo irratti dhaadannaa oofuun kun maalirraa kan ka'e akka Jawar kanarratti yaada nuu kennu barbaanna. Tole galatooma ammas bilbila hedduu bilbilamaa jira carraa namootaaf kennuu qabnaa ulfaadha. Hello. 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 Akkam isin nagaa? Fayyaa keessanii Feenyaa Tolaan jedhama Detroit Michigan irraati. Ayyee. Waan isin gochaa jirtanii baay'ee namatti tola. Isin warri OMN Osmaan Okumee obbo Jawar baay'ee namatti toltu. Keessumaa obbo Jawar hojiin kee baay'ee nama gammachiisa. Waaqayyoos eebbisu jenna. Waan ani gaafadhu jiru tokko yoo jiraate amma yeroo ammaa kanatti wanta uummata keenya irraa miidhaa ture keessaa tokko naannoo Sumaalee kan jiru bulchiinsi naannoo Sumaalee Ali Abdiillee kuni otoo inni achirraan kaafamiin warri naannaa kibbaa iddoo baay'ee irraati taayitaa irraa gallakkisaniiru. Garuu kan uummata keenya baay'ee miidhee uummata cunqursee uummata Sumaalees kan cunqursee kan uummata Oromoos cunqursee Abdiillee otoo jiru maatii warri kaan ka'uuni dursanii ka'anii inni maatii handursamuun isarratti gosa ture maatiin hin kaaneedha. Kaatiin kun jalqabaa. Inni itti aanu moo waa'ee warra abaawoo shanii jettanii kanadha. Uummanni keenya baay'ee abaawoo hin kabajaa. Maaliif yaada maal qabduu fi obbo Jawar warri kaanis yaada maal qabduu fi warra gorsa maal laattoo fi akkam ilaalutti fudhatanii waamicha godhameef kana fudhatanii biyya galaa hin jirani. Garuu tokkoffaa uummata mootummaa kanarraa maaltu eegama? Maal eegusaan maal gochuufii qabu kanarra waan gochuufiin isaa irra jiru mootummaan Oromiyaas ta'e mootummaa Itoophiyaa kunis ta'e maal gochuufii qabu warra waraana qabna jedhan kanaanii isaanin maraatu eegama biyya galanii maal gochuu qabu isa jiruuf gorsa maal laattuuf isa jedhudha. Gaaffii kana lamaaniin qabaa. Kanarraa kan hafe uummata keenya gara lixa Oromiyaatiin wal jeeqaa jiru kanaafi gorsa maal laattuu fi waliisaa wallaalamee hamma mootummaanii hin jiru amma jedhamutti ga'ee jiraa jedhu. Kanaaf gorsa maal laattuuf isa jedhu. Tole galatooma gaaffilee keessan qabannee jirra kallattiidhaan isinii deebisanii abdannaa ulfaadha. Hello. 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 Hello, salam. Hello. 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 Eenyu jedhu eessarraa nu bilbiltan? DC ba Washington DC. Ayyee itti nuuf ufaa. Okay. Oduu argame gaarii ture obbo Jawar Mohammed Dogoongoraa gaafa gaarii oduu argame kanaaf barbaada. Ayyee galatooma. No. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam.
Usmaan akkami? Nagaa eenyu jedhu. Kana dura gaafa fincilli kun ka'ee ture Jawar waan addiin Hussein takkaa ture. Maal inni? Jiraattoota magaalaa Dirree Dhawaadhaa gaafa bakka hundarraa maaqabii jimaa dhookine takka warra Dirree Dhawaadhaa gaafa bilisoomne dhufnee hojii qamaanaa nuun jee ture. Amma immoo daawwannaa isaa ginci fi hamboodhaan dhaqate maali Dirree Dhawaan nutti goramuun garuu gaafachuu barbaade. Ayyee galatooma ulfaadhaa isinii deebisa. Hello? Hello, akkam nagaa? Fayyaa akkami? Nagaa. Jamaal naan jedhanii Austraaliyaa irraa. Tole ayyee. Gaaffiin kiyya dhimma abdiilleen kun oppoodiyoon akkamitti isa gammaa aangoorraa kaasuu dadhabdee yoo kaaste immoo maali akka inni fuulduraaf uumamuu deemu maal akka ta'e maaliif sodaatte amma ammaa isa jedhu Jawarin deebii yoo qabaate sana. Tole galatooma ulfaadhaa. Hello? Hello? Eenyu jedhu eessarraa nu bilbiltan? Muhammad Tawfiq Abdallah naan jedhan Edmonton Kanadaa irraa bilbilu jira. Tole mee gabaabsaatii yaadas ta'e gaafii. Dura dursoo atillee waan hukumee akkasumas hoogganaa qeerroo ka ta'e obbo Jawar Muhammad ulfinnaaf kabajaa guddaa uummata Oromoo biraa qabdanii. Itti aansuudhaan yaada gabaabaa gartee waa'ee gartee imaluu hayyuutti kennaa kana gara biyyaa kana saniif galatooma. Tole mee nu gabaabsaa nu himaa maal inni yaadni keessan? Fixateera. Baay'inaan telefoona seenaa jira. Amma gaafileen ka'an kallattiidhaan kan jalqabaa yeroo bulchiinsa naannoo kibbaatti aangawoon hedduun aangoo irraa kaafaman fedhii isaaniitiinis haa ta'u gama mootummaatiinis haa ta'u irraa kaafamanitti abdiilleen aangoo irraan kaanee kan jedhu haaluma wal fakkaatuun gaafii wal fakkaatu kan dhiyaate abdiillee opiidiyoon maaf aangoo irraa kaasuu dadhabdee yookaan mootummaan federaalaa maaf dafee kaasuu dadhabee maaf sodaataa kan jedhudha. Kan itti aanu ammoo addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin durfamu akkamitti biyya galuu danda'a yoo gale ammoo hoo mootummaan maal gochuufii qabaa kana maal gorsitaa kan jedhudha. Gama biraatiin ammoo gaafiin dhiyaate imala kee yookaan galiinsa kee irratti daawwannaan kiyya gincii fi amboo garuu waadaa kanaan dura nuu seente Dirree Dhawaatti dhufee isin argaa kan jedhudha. Dirree Dhawaa maaf hin kaafne maaf hin dhufne kan jedhudha. Gaafilee kanaa fi kanneen birooti kan wal fakkaatu maali deebiin? Look, abdiilee kaasuun xiqqoo kan akka kibbaatiin adda. Warri kibbaa ihaadee keessa jiran. Kanaaf ihaadee keessatti muummichi ministeeraa dhiibbaa dura ta'a ihaadee keessa waan ta'eef dhiibbaa gochuu danda'a. Kallattiidhaan dhiibbaa irratti gochuu danda'a. Naannoo Somaalee, Beenishaangul, Affaar kuni affiliated party, aggaar paartiidha malee ihaadee keessa hin jiranii kallattiidhaan dhiibbaa gochuun xiqqoo isaan rakkisa. Jara kaanis yoo ta'e beektaa muummichi ministeeraa hin dirqisiifne. Ummata duratti aangoo gadhiisaa jee public prayer itti godhe abdiileen garuu akkasiitii miti nama kaanii beekuu miti. Kanaaf itti ulfaata. Kabiraa immoo naannoo Somaaliyaa fi naannoo Oromiyaa jidduutti akka lolli jirutti waan dhiyeeffamaa tureef akka waan Oromoonni Somaalee miidhanitti akka hin dhiyeessinillee dhiibbaa gochuu yaalan. Naaf gala. Nan fudhadha jechuu miti beeki. Naaf gala rakkoon isaan keessa jiran. Kanaaf uummanni keenya illee rakkoo bakka oppidiyoo kan of buufnee ilaalu bakka hooggantoota Abiyyi fi Lammaa kan of buufnee ilaaluun barbaachisa. Of eeggannoon maaliif unfair bifa ta'een hedduu nama qeequun fedhu beektaan osoo bakka isaanii jiraadhe maaliin godha kan jedhu. Kanaaf gama seeratiin isa aangoo irraa kabuusuu danda'u takka inni aangoo ofiin gadhiisuu qabaa yookiin immoo manni maree naannoo Somaalee aangoo irraa isa buusuu qaba. Akkasumas paartiin naannoo Somaalee. Malee Abiy Ahmed xalayaa takkaan akka abbaa isaa hayyee faari'etti isa ari'uu hin danda'u. Maaliif Abiy Ahmed yookiin immoo muummichi ministeeraa isa hin shuumne mana maree naannootti isa shuume. Wanni godhuu danda'amu garuu dhiibbaa baay'een godhamuu danda'ama. Leverage baay'ee qaba muummichi ministeeraa isaa taatu keessattuu eega jeneraalonni kun deeman. Wanta tarkaanfii baay'ee fudhate muummichi ministeeraa namicha kana laaffisuudhaaf. Garuu saffisaan deemuu qaba. I think amma dhiibbaan gahaan irratti godhamaa jira. Paartii isaa keessaa fi naannoo irratti godhamaa jira. Gadhiisuu qaba. Yoo osoo hin taane garuu uummanni Somaalee akka ofirraa garagalchu gochuudhaaf karoorri lafa kaa'amee jira. Kanaafi sodaa rakkoo guddaatu uumama jedhanii waan sodaataniif natti fakkaata kan dura
Abdiilee dha'uu dura warra isa duuba taa'ee akka abbaa guddaatitti akka beeratitti isa tajaajilu san isa tiisu san kakaasuu irratti fuulleeffatanii kan deemaa jiranii. Kanaan deemuu barbaachisa. Ati gaafii tokko ka'e ani haasaa lammaan godheen dhaggeeffanne waa'ee naannoo lixaati irratti. Jeequmsi naannoo lixaatti uumame nu hunda aarsee jira. Dhugatti rakkoon uummanni keenya Dambidolloo keessa jiru it is unacceptable. You know? Uummanni kuni waggaa 4 kokkee wal qabatee wayyaanee wajjin. Wayyaaneen halkanii guyyaa isaan ajjeesa. Ilma ajjeesanii haadha reeffarra magaalaa teessisanitti ilmaan Oromoo immoo maqaa qabsootiin dhufanii uummata kana dararuun hin ta'u. No way, this is not acceptable. Uummanni kun kan qabsaa'ee shoorarkaa wayyaanee jalaa ba'ee shoorarkaa ilmaan Oromoo jala seenuuf miti. Ani amanuun na dhiba mallee akka taate ilmaan Oromoo qabsoodhaaf bahantu uummata akkana godha jechuu amanuun na dhiba. Deengadda karaa gaara keessatti cufanii halkan 3 uummata gabaarra bulchan karaarra bulchan. Shofeerota dubartoota hoosisan kan nyaata dhabanii rakkataa turan. Dubartii ulfaatii ture. Makiina 500 ol. Kana qabsaan Oromoo hin godhu. No. Kuni lamma aarsuun anaaf raajii miti. Anaa ibidda natti qabe. Dhugatti rakkoo Dambidolloo keessatti Naqamtee keessatti godhamaa ture. San qofa san dura waan gabaasaa ture manguddoon as jiran fakkeenyaaf naannoo Daalee Waabaraa Caanqaa maal jedhamu kanatti ummata keenya addaan qoodanii tokkoon Budaa tokkoon maal jechuun ummanni keenya miidhamaa ture. Amma Dambidolloo keessatti ijoollee ijaaranii alaabaa tolchanii waan alaabaa fidaayanii nama karaa deemu giddiin maallaqa irraa fuudhama. Gimbii keessatti moo Najjoo keessatti barsiisaa tokko ajjeesan bakka adda addaatti ajjeechan kuni sirrii miti. Our people deserve better. Hoggansi siyaasaa Oromoo ummata Oromoo kana matarra baadhatee deemuu qaba ture shooror keessu miti. Maqaa isaatiin illee hoggaa shooror keessan dhaabaa jechuu danda'uu qaba. Rakkoon jaarmoota siyaasaa Oromoo keessatti dhufe itti gaafatamummaa fudhachuu dhabu. Dafanii ana mallee I don't think about shanee waan kanatti yaadanii waan godhanatti fakkaatu. Maqaa mul'ifachuu waan barbaadaniif waan hin jirre irratti credibility fudhachuudha jecha maqaa isaanii achi kireessan. Kana wayyaananii fi humnoonni biraa itti fayyadamanii maqaa isaaniitiin uummata shooror keessaa jiran. Kana irratti of eeggannoo uummanni keenya yaadachuu qaba. Ibsi dhaabni kun bara 2016 irreecha booda baase waraanni keenya seenaa jira uummataan jennaan wayyaaneen waraanuma isii irratti alaabaa qabsiiftee gabbaafte as Shawaa Bahaa keessatti naannoo gaara Cuqqaallaa kanatti nama 20 wayi Arsii keessatti nama meeqa Wallagga gara Dambidolloo kana nama meeqa fitte of eeggannoo dhaabonni siyaasaa dhaaba kana qofa miti dhaabonni birallee waan akkana godhaa turan of eeggannoo barbaachisa. Maaliif diinni maqaa Oromootiin Oromoo wal ficcisiisuu barbaada. Hulaa banuu fi hin qabnu. Gara murnoota siyaasaatiin of eeggannoon godhamuu qabu kana. Gara mootummaatiin immoo waan dubbii kana daran finiinsuutti deemuu qaban. Opiniyoon akka waan ofii qulqulluu taatee dubbachuu hin qabdu. Lammaan beeka caasaan isaa gara gadii shamee dhabamee jira. Ummanni opiniyoo gara gadii argaa dhageettii hin danda'u. Wanni waan kana duriyyaan adda addaa akka feetetti jeeqxuuf karaa baneef caasaan gara gadii dhabamuu isaati. Takka dhiyeessee biyyaa bahee jira. Takka uummata dhokataa jira. Seera dhablummaan kan babal'atu seerri waan dhabameef. Abbaan seera bulchu fudhatama waan dhabeef. Kanaaf isaan illeen waan tokko argaa jira waan nama onni godhu. Hiree kanatti fayyadamanii olaantummaa siyaasaa argachuudhaaf. Takka humna lola amma dura abaa wajjin qaban wal dhibdee amma dura qaban hijaabahuudhaaf haalli ittiin deemaa jiru ni jira. Keessattuu lammaan kanarratti arraba isaa sirriitti eeggachuu qaba. Maaliif unifying figure ta'ee jira. Nama Oromoo walitti fiduu danda'u. National figure ta'uu danda'ee jira. Hojiin isarraa eeggamu Jeneraal Biraanuu irraa isaa taatu Abiyyi irraa wanni eeggamu murna tokko kophatti baasanii qeequu xiqqeessoo osoo hin taane ofitti hammachuu walitti fiduudha barbaachisa. Kanuma wal qabatee gaafiin kaase murnoonni abaa'oo kan shanees ta'anii kan qaama ce'umsaas ta'anii kanneen tokkoomee maal hedduun isaanii namoonni kun qabsaa'ota waggoota 40-50 qabsoo kana keessa turan abbootii keenya isaanirraa dhaalle isaaniin malatti as hin geenyu nuti isaanirraa fuuneet dhagaa isaan as hin gaan fuuneet bakka ammaa kanaan geenye
Maqaan kun kabaja qaba uummata keenya biratti. Alaabaan tun kabaja qabdi uummata keenya biratti. Maqaa kana xureessuudhaaf wayyaaneen waggoota baroota 1990 keessa waan goote Oromootu beeka. Keessattuu Oromoon gama lixaatii fi gama gammoojjii Harargee Baalee Boorana keessa jiru waan keessa dabre ni beekan. Kana of eeggachuu ilmaan Oromoo bosona jiran haa xiqqaatanii haa guddatanii jiru jibbaniiti miti. Roorroo uummata isaanii irra ga'u isaan aarsinaan isaan laaleessinaan bilisummaa uummata isaanii gonfachiisuudhaaf bosona kan galan maqaa isaaniitiin jeequmsii fi maqaa isaaniitiin uummanni Oromoo madaa'uun qabu. Baroota 1990 keessa kana qondaalota abaa'oota irraa hubachuu danda'an qondaalota woboo durii irraa hubachuu danda'an maqaa kanaan yookiin woboo kijibaa cinatti ijaaruudhaan yookiin immoo woboo dhugaa jiru keessatti luuxxee seenuudhaan waan uummata madeessu gurguddaa hojjettetti uummataa fi waraana kana jidduu rakkoo guddaa uumte dirree waraana irratti osoo lolaan immoo amin siyaasaadhaan mo'ame waraanni keenya waggaa 20 wayii ol qabsoon tun laamshoofte ammallee bakka geenya kanarra ufduba waan nu deebisa waan rakkoo uuma keessa seenuu qaban kanaaf akkuma reefu jetti akeekni qabsoo uummanni keenya waan tokkoon uummata keenyatti himee deebi'a namni baay'een jaarraan waanuma bakka raadikaal ta'ee waraanatti seenetti fakkaata jaarraa abbaa gadaa ilma aristokrasiiti ilma abbaa lafaa ilma qanyaazmaachi nama abbaan isaa nama hedduu Haayilasillaasee dhiyaatuu fi Haayilasillaasee akka fedhetti osoo kopheen gaafan baafatiin osoo gadi hin je'in bira seenu ture. Namni sun achirraa ka'ee qawwee isa fuusisee woboo kan jaareef maaliif lafa ka'eetimi dura itin naannoo mi'eessoo kanan natti fakkaata dubartii takka dhiirsa irraa ajjeesanii waan reeffaa gaafachuu turan bulchiisonni naannoo sanii aaree gara mana murtii geesse matwalaqaa waan san godhe isan matwalaqaan itti kolfe deemi waan argattu hoggaa dhaqu manni murtii ragaa meeqa osoo argu jaarraa fi jaarraan bakka bu'ee nama haadholaa takka jaarraa faatti muran jechuudha oromtittii sanitti muran san booda bulchiinsa kana filannoodhaan mo'achuun qaba jedhe filadhu dorgomee hin mo'ate korojoo jalaa guuranii kan namni mo'ate kun namni biraa mo'atee darbe san booda sirna kana sirni kun sirna nagayaati miti sirna qaroomee miti sirna heeraaf seeraan buluu miti sirna afaan qawweetiin uummata keenya miidhaa jiru jeet qawwee isaa fudhatee Baalee dhaqe san booda Yaman dhaqee waraana Oromoo jaaree deebi'ee woboo warra faarfamu kana jaare namni keenya rakkatee Taaddasaa Birruu hoggansa guddaarra jeneraalummaarra bu'ee bosonatti kan gale fi kan fannifame waan qawwee jaalateef miti namni keenya qawwetti kan dhiibame hireen gara biraatiin qabsoo keenya gaggeessuudhaan waan cufantee mootummoonni biyya san qabatan nagaa irra qawwee waan filataniif arra galanni qabsoo Oromootiif haa ta'u galanni qeerroo Oromootiif haa ta'u galanni abbootii keenya woboo keessatti wareegamaniif haa ta'u namni keenya taayitaa qabatee jira haa jaalannu haa jibbinu qawwee xarapheezaa irraa kaasee koottaa waliin mari'annaa jee jira namoonni ajjeechaaf barbaadamaa turan namoonni fannifuuf barbaadamaa turan namoonni adamsamaa turan nagaan biyyatti galanii siyaasaa akka gaggeessan haala mijeessee jira eenyu kan gara abbaa seenaa keessatti lolluun baay'ee walla qofa miti gujii keessatti illee waan tokko tokko godhamaa jira shakkiin lammaan jirullee doongoraatti fakkaatu maqaa Oromootiin humnoonni wayyaaniin bobbaasan akka jiran kun shakkiin hin jiru mee eenyuun lolaa jirra Wallagga keessatti gujii keessatti eenyuun lolaa jirra poolisii Oromiyaa akka uummata keenya irra goree wareegama kafalaa jiru kanaan lolaa jirra moo humna waraanaa kanaan lolaa jirra humna waraanaa ofii furaa ta'ee jiru ka jijjiirree humna nuufis uummata biraatiif ta'uu qabu jijjiiruudhaaf yaalii godhamu kanaan lolaa jirra moo inumaahuu jeequmsi bifa kanaan uumamu wayyaaneedhaaf hiree bana waraanaaf hiree bana haasaan jeneraaltichaan baay'ee na rifachiise maaliif waan sodaachaa ture tokko natti dhugoomse isi humni waraanaa biyyoota hedduu keessatti hiree eeggata keessattuu hoggaa mootummaan tokko kufee gara mootummaa biraatti ce'amu waraanni olaantummaa isaa eegsisee deemuu waan barbaaduuf jeequmsa baay'ee barbaadu waraanni jeequmsi yoo hammaate bakka jeequmsi hin jirretti hireen biyyaa harka hoggana siyaasaa jirti civilian leadership harka jirti jeequmsi lawlessness crisis yeroo uumamu hireen biyyaa harka hoggana siyaasaatii baateet harka hoggana waraanaatii fi nageenyaa seenti kanaaf waraanni jeequmsa kana in deeggaraa yuun jajjabeessayyu kanaaf jeneraalonni kun jeneraalonni kennallee shakkuun barbaachisa jeequmsi hammaannaan kan Oromoon akkana dhaggeeffataniin barbaada
jeequmsi kun hammaannaan Abiy waan ta'uun isinitti hima. Yookiin humna waraanaa kanatti fayyadamee jeequmsa sanii to'achuudhaaf tarkaanfii fudhachuu qaba. Tarkaanfii kanarratti humni dhugatti amma naannoo kamuu socho'u humna waraana kana dura dhaabbachuu danda'u miti. Uummanni keenya miidhama deebinee wal madeessuutti seenna. Yoo kadidu taate immoo waraanni kun isaayyuu hin fonqolcha. Kana namni beekuu danda'uu qaba. Kanaaf waan goonu hunda keessatti waan bakka geenya irraa of duuba nu deebisu ta'uu hin qabu. Kuni garuu gara mootummaa naannoo Oromiyaatiinis taate gara mootummaa federaalaa keessattuu gara qondaalota waraanaatiin waan dubbatan keessatti waan godhan keessatti of eeggannoo guddaadhaan deemuu danda'uu qaban. Maaliif itti gaafatamummaa guddaa amma akka mootummaatti yaaduu danda'uu qaban. Dabballoota isaanii eemaruu danda'uu qaban. Hogganni waraanaa sadarkaa gubbaa hanga gadiitti jiru waan godhuuf waan dubbatu irratti jijjiirama amalaatii fi gochaa fiduu danda'uu qaba. Kana irratti yoo kan deemne taate rakkoo keessa seenna. Wanni asii quba walitti qaqqaban tuni qawwee walitti qabu fiddi boru. Qawwee walitti fiduu eegallaan rakkoo. Garuu waan nama gammachiisu jira. Daawudii fi Abiy wal arganii jiran Eertiraatti. Walii galanii jiran mari'achuudhaaf. Ana osoo Daawud ta'e hiree tanan dabarsu. Maaliif baaburri qabsoo Oromoo amma of duuban deebi'u? Ni dabra. Kanaaf of eeggannoodhaan keessatti hirmaatanii maqaa gaarii horatamee jiru kanatti fayyadamanii biyyattii sana gara fuulduraa ceesisuudha barbaachisa malee gara mootummaa naannoo Oromiyaatti illee ta'e humnoota murnoota keenyatti ani wayi waaddu tokko jeequmsi haa dhaabbatu. Walitti dhaadachuun haa dhaabbatu. Wal madeessuun haa dhaabbatu. Lammaffaa Finfinnee galanii ciisuun haa dhaabbatu. Murnoonni kun ka galan illee homaa hojjetaan jiran. Biitiituun gara filannoo deemuu qabdi. Paartileen kun ol gurmeessu walitti baqu tumsa uummachuu danda'uu qaban. Adeemsa seera filannoota irratti mootummaa wajjin negosheejii gochuu danda'uu qaban. Mootummaa irratti dhiibbaa gochuu danda'uu qaban. Kanaaf yeroon ce'umsaa tanan Oromootti tanan gadi jabeessee dubbadha. Yeroon ce'umsaa waan baatiileen lakkaa'amuuti. Qabsoo waggaa 50 deemne firii isii nyaachuu fi dhabamsiisu waan yeroo gabaabaati. Midhaan tokko facaaftee daraaree yeroo sirriitti gahe fakkeenya garbuu akka xaafii rooba guyyaa tokkotti dhabama godha. Injifannoo hanga ammaa goone kana doongora guyyaa tokkotti dhabama gochuu danda'a. Kanaaf every second, every minute itti fayyadamuu danda'uudha qabna. Kanarratti warri mootummaa yaalii godhaa jiranii gama biraatiin illee tumsi barbaachisan godha. Qaamota gama lamaaniitiin amma quba walitti qabuun rakkoon ebaltu kana godhee kunis kana godhee jedhameetiin walitti darbatamuun amma qaamota mootummaatii fi qaamota siyaasaa biroo muka keessa jiraniin quba walitti qabutu mul'ata. Yeroo kanatti ammoo uummanni Oromoo maal gochuu qaba waan kana dhabamsiisuuf yookaan dhaabsisuuf? Ka dura uummanni Oromoo naannoo isaa nageenya eegsisuu danda'uu qaba. Ammatti mootummaan hin jiru beekta Oromiyaa keessatti. Mootummaan jabaan nama cunqa. Akkanumaan dhaadatti malee obbidiyooleen yoo waraanuma kana qabattee fayyadamte malee sunillee rakkoo itti qaba keessa deemuun barbaadu. Sunilleen waraana goobsee obbidiyoo kasaarsa. Kana jarallee eeggachuu qaba. Uummanni keenya garuu abbaa fedhe haa ta'u qawwee qabatee uummata doorsisuun qawwee qabatee uummata sodaachisuun nama ajjeesuun nama saamuun gonkumaa hayyamamuu qabu. Ilmaan dila kana obboleeyyan keenya dila kana kan wareegamnee fi qe'ee teenya irra doorsifamuun akka dhaabatuuf qe'ee teenya irra nagaa akka qabaannuuf qabeenya horanneen akka guddannuuf malee iyyaalli dhufee akka nu saamuuf miti. Kanaaf uummanni keenya bakka hundatti abbaa fedhe maan taane mirga uummata keenya jeequu hin qabu. Humni kamiiyyuu uummanni Oromoo bar humna wayyaanee kan gaafa Afrikaa san to'atte akka feetetti irratti fincaattu kateessee fincaasisee bar. Abbaa isa hayya likki naas gabbaachu wallan kan jeesan likki isa galchee dhabama isa godhe. Murna yartuu kamiifuu hin jilbeeffatu uummanni keenya. Tooftaa ittiin didu ni beeka. Dheengadda kana fakkeenya arganii jiran. Guyyaa 5 iyyaalatti erganii akkasi karaa cufanii daqiiqaa 5 keessatti qeerroon gimbiitii fi arjoo guddattuu dhufee karaa banee warra yakka hojjate harka walitti qaqqabee hidhatti galche. Kanaaf haalli Dambidolloo keessatti godhamaa jiru san qofa miti. Gujii keessatti illee rakkoo jira. Baha Oromiyaatti illee wanni yaalamaa jiru jira. Oromoo Walloo keessatti illee wanni yaalamaa jiru jira. Uummanni keenya kana keessa doongoran seenina. Paartii feetan deeggara. Paartiin sun garuu karaa nagayaatiin taa'ee waliin mari'ate dorgommii faa dhiyaatu san keessaa filattanii abbaa barbaadaniin buluu danda'uu qabdan.
malee seer dhablummaan jeequmsi booda waluma fichisiisa. Namni keenya kan kalee alagaan ajjeefamu osoo nu laalessaa jiru har'a immoo namni keenya wal ajjeesuu gonkumaa hin qabu. Kana haasaan asmaratti godhame saffisaan deemuu danda'uu qaba. By the way naannoon sun jijjiiramaa jira amma booda. Achi dhaqeetiin dubbisee ittiin dhufe mootummoota hedduu. Amma booda humna Itoophiyaa jeequu namni deeggaru hin jiru naannoo sanitti. Maaliif? Rakkoon Itoophiyaa keessaa rakkoo isaanii waan ta'eef. Kanaaf warri abdii biraa qabanillee abdii san lafa kaayachuu danda'uu qaban. Namni immoo riphee lolaan an humnaaniin amma booda Finfinnee to'adhee Oromiyaa bulcha uummata Oromoo bulcha kan yaadu jiraate abdii kutadhu hin jedhan. Amma booda Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti humnaan uummata Oromoo bulchuun hin danda'amu. Opidiyoonis sababa kanatti fayyadameetiin abbaa irree ta'ee wayyaanee haaraa ta'e yoo yettaate hirmii baafadhaan jechuun ni barbaada. Humni biraa immoo waraana takka nasii qaba riphee lolaa tokko nasii qaba. Qawween dhaqeetiin ganda tokko godina tokko takka Oromiyaa guutuu bulchaa kan yoo taate hirmii baafadhu hin jedhan. It's not going to work. Uummata hagana dammaqe uummata hagana gurmaa'e torban takka lamaaf shororkeessuu addaan qooddee waliin naquu dandeessa. Sanii achi hin dandeessu. Maaliif rakkoon biyya sanitti amma qabaachaa jirru rakkoon uummata hin bitamnetu uumame rakkoon biyya sanitti amma rakkoon nu qabnu uummata didu uummata sirna cunqursaa diigu balleessuu barate kana akkamitti mataa isaa deemnee gara sirna dimokiraasii ijaaruutitti isa jijjiirra kaja'utu nu cinqaa jira. Abbaan fedhe uummata Oromoo kana deebisee cunqursa yoo kaja'u taate humni Raashiyaa, Chaayinaa fi Ameerikaa wal ta'ee osoo dhufe uummata Oromoo bulchuu hin danda'u humna nama booda. Kanaaf namni Oromiyaa fi Oromoo humnaan hin bulchee deemu they are in for a surprise. Kanaaf sanii miti ka ta'uu qabu. Qabsoon Oromoo san bira dabartee jirti. Opidiyoonis akka mootummaatti uflaalte waltajjii jaarmaaleen siyaasaa kuni itti walii galanii gara filannootti ittiin deeman tolchuu qabdi. Dhaadannoo fi qubaa keekuu dhiisuu danda'uu qabdi. Murnoonni biraallee sababa tuuluu dhiisanii gara dirree siyaasaatti seenanii wal dorgommiidhaan qophaa'uu qaban. Kan biraa gaafiin gaafatamee deebuu qabu waa'ee galiinsa keetiiti. Akka waadaa nu galtetti jalqaba yoo biyya galee dirree dhawaa dhaqaadha. Amma immoo gara Amboof Gincii jijjiirtee jedhama. Namni yookaan maamilli keenya kan gaafate. Maal bunneetti jedhama. Rakkoon yeroo na gammachiisan yeroo na gammachiiftuu danda'u doon waadaa galu waadaan sun arri rifeensarra ni jirtu na ol baay'ataa jira. Yes nan dhaqa dirree dhawaasi. Marsaa kan amma kan deemu hojiin hedduu hojjetamuu qabu keessaa tokko dhimmi naannoo sanii furamuu qaba. Keessattuu dhimma keenya amma deengada Jenevaatti illee uummata keenya karaa daree argee dubbiseetiin ture. Haalli naannoo magaalaa Harar kunis furmaata waaraa argachuu danda'uu qaba. Summiin wayyaaneen achitti magaalaa Hararitti awwaalte kun furamuu qaba. Haalli dirree dhawaa kun illee furamuu danda'uu qaba. Kanarratti hojjechuun barbaada. Of course kan daawwannaatiif kan uummata keenya dubbisu waa hin oolle walumaan qamaana sunis rakkoo hin qabdu. Xiqqoo garuu yeroo naa kenna maaliif hoggaan dhaqee hojiin hojjedhu baay'ee jira naannoo Finfinneetti. Garuu haa turtu haa bultu malee barchaalleen waan hin oolle. Amma dheengada warri gudar lolaa turan Amboo qofa jettee gudaroo jennaa naan jedhan maaliif amma dura isaaniif illee waadaa seeneetiin ture gudaris waan hin oolle. Osoo hin dandeenye ganda hunda biyyaa dhaqee komatu kana keessa mee dhummuugaan ekspoortii si goone jettee irraanfatteerti beektaa. Kan biraa barreeffama keessa tokko ka argine waa'ee Maqaleef Baardaar illee kaaftee jijjiiramni biyyattii keessatti yookaan Oromiyaa keessa dhufe kun qofa Oromiyaaf ta'uu hin qabu Itoophiyaa illee kan hammatudha. Loojikii yookaan dhugaan jiru. Saboota biroo hammachiisuu, saboota biroo hubachiisuu fakkeenyaaf uummanni Oromoo yookaan dargaggoonni yookaan qeerroon Oromoodhaa, Oromiyaadhaa akka uummata hundaa biyyattii saniif fakkeenya taatee nageenya biyyattii sanii walii galattiksuu, eeguu, eegsisuu irratti qooda kaleessa ba'aa turaniif har'as ba'anii uf durattis ba'uu irratti saboota biroo dargaggoota saboota biroo yookaan aktivistoota biroo wajjinis haasa'u walitti dhiyaachuunis biyyattii saniif egeree biyya guddina saniitiif barbaachisaa ta'ee mul'ata waan ta'eef isaan wajjinoo akka barreeffama kee irra arginetti walitti dhiyaatan hojjechuun dargaggoota Maqaleetiif Baardaar waliif fidanii Oromiyaadhaan waliif hidhuun haalli sunoo maal fakkaata anjaa argama waan kanarra maal yaadaarta? Haalli anjaa maal sitti fakkaate yeroo dheeraadhaaf haalli diinonni yookiin immoo mootummoonni dhufaa dabra Itoophiyaa dhuunfatanii uummata keenya cunqursan wanni guddaan isaan itti fayyadamaa turan Oromoon nama fixaa Oromoon saba kaan godha ka jedhu miidha kan jedhu olola hamaan duratti oofaa turan.
olola kana qabatamaan mo'an oromiyaa keessatti waggoota afran dabre kanatti ololli oromoo foobiyaa ta'e sun mo'amee jira. Uummanni oromoo lolli isaa sirna wajjin sirna mootummaa wajjin malee saba tokko wajjin akka hin taane qabatamaan mirkaneessuu danda'ee jira qeerroon. Waggoota dabran kana keessatti uummanni Amaaraan tuqamne, uummanni Tigreen tuqamne, uummanni biraan tuqamne. Kan biraa dhiisiti yeroo Saamuraan faan Geetaachoon faan Abbaa Tsaayyee faan akkasiin dhudhaatatanii uummata keenya ficcisiisanitti uummanni keenya saba Tigree teesseeti kan asiin gahe. Amma immoo erga mo'amtee mishigii hunda keessaa baate booda qondaalonni TPLF tokko tokko Maqaleetti galanii achirraa uummata Tigraayin akka Oromoon amma Finfinnee qabattee dhuftee isin fixaa jirti isin fixuuf deemti ka jedhu mishigii san cimsachuu jecha uummata Tigraayii fi uummata Oromoo jidduutti akka lolli jirutti yookiin immoo akka qabsaa'onni Oromoo uummata Tigreetirraa dallansuu qabaniititti dhiyeessiti. Kun akka hin taane agarsiisuu barbaanna. Kun akka hin taane uummata Oromoo fi uummata Tigree jidduu rakkoon hin jiru. Isaan obboleeyyan keenya. Hanga wayyaaneen dhuftetti uummanni Oromoo fi uummanni Tigree waluun beekuu yoo wal beekallee nagayaan jiraati. Cunqurfamaa akka walii ture. Rakkoon nuti qabaachaa turre maqaa uummata Tigraayin TPLF dhuftee nu saamuu, nu ajjeesuu, nu rakkisuudha. Isaan ofirraa eegamuu qaafne booda uummata Tigraay wajjin obbolummaa, ollummaa, jaallummaan dagaaguu danda'uu qaba. Kan ammoo fagoorraa osoo hin ta'in achuma qe'ee isaanii dhaqnee rakkoo fi jireenya isaanii dhaggeeffachuu qabna. Muummichi ministeeraa waan gaarii godhe. Akkuma shuumameen tokko naannoo Somaalee dhaqe, kan lammaffaa naannoo Tigraay dhaqe. Inni dhaqee achitti isaan dubbisuun shira hogganoota TPLF jalaa fashaalse. Itti fufuu danda'uu qabna. Uummata keenyaa fi uummata Tigraay walitti dhiyeessuu danda'uu qabna. Dargaggoota isaanii wajjin mari'achuu waan hundarratti walii galla jechuu miti. Garuu gamaa gamana teenya jidduu keenya sheexanni jiraachuu hin qabu. Kana dhoorguu irratti hojjenna. Akkasumas uummata Amaaraatii fi uummata Oromoo akkasumas dhaabbilee Oromootii fi dhaabbilee Amaaraa jidduu garaagarummaan ilaalcha haa jiraatu malee rakkoo wal nu ficcisiisuuf akka biyya tokkotti jiraachuu nu dhoorgu hin jiru. Injifannoo amma argame kanaaf humnoota Oromootii fi humnoota Amaaraa jidduutti tumsi dhufuun akka mallas jechaa turetti yookiin immoo Geetaachoo Ardaa jechaa turetti ibiddaaf cidii ta'uu dhabuunii fi wal keessa seenuuni injifannoo kanaaf guddaa buusee jira. Kan ammoo sadarkaa siyaasaa olaanaatti isaan hojjetaa jiran immoo sadarkaa civic societytti walitti fiduu danda'uu qabna. Kanaaf Gondaris ta'ee Maqaleetti hojiin hojjetamu karaa banuudhaaf gara fuulduraa immoo isaanis Oromiyaa keessa dhufanii haalli ittiin hojjetamu. Keessattuu kun qoonni kun gama deeggarsa mootummaas ta'e gara keessattuu rogeeyyii yookaan aktivistoota saboota dargaggoota biyyattii ta'aniidhaan milkaa jedhamee eegamaa fakkeenyaa fi dargaggoota Oromoo dargaggoota Oromiyaa irraa walitti dhufeen akkasumas liigii dargaggoota biyyattii jedhamee maqaa tokko moggaasuun Maqalee irraa, Baardaar irraa, naannoo bulchiinsa Somaalee irraa, naannoo Hararii irraa, Kibba irraa bakka hundarraa walitti makamuudhaan dargaggoonni kun biyyattii tana guddisuu irra qooda guddaa qabu. Isaan kantu irraa eegama jechuun ni danda'ama. Yeroo kana jennu ammoo dubbii Dr.Abiy jedhame tokko nu yaadachiisa. Isa jecha maddammar yookaan walitti dabalamuu. Dubbiin sun fudhatama argatte jechuudha kaa gaafan. Muummichi ministeeraa maal jechuu akka barbaadan ibsine kanaaf hiikkaan adda addaa kennamaafii jira. San isumaaf hin dhiisa. Biyya saba hedduu qabdu keessatti biyya amantiin adda addaa jirtu keessatti moodeelii lamaani biyyi kan ijaaramuu danda'u. Moodeeliin actually sadiini. Moodeeliin tokko sabummaa dhabamsiisuudhaan garaagarummaa dhabamsiisuudhaan takkaahu garaagarummaa jiru tokko jalatti liqimsiisuudhaan assimilation jennaan. Aadaa sabootaa eenyummaa sabootaa dhabamsiiftee saba olaantummaa qabu san jalatti liqimsiiftee saba tokko uummata tokko uumuu yoo dandeette assimilation the French model kan jennuun biyya Awurooppaa keessatti warra Faransaayii biyyi Faransaayii tun saba hedduu qabdi turte wali humnaan cafallaqanitti aadaa takkitti uummatan modeeliin sun hin hojjenne modeeliin sun waan hin hojjetiniif warri Awurooppaa keessatti amma bara 1920 30 40 50 keessa walitti bu'iinsa guddaa uume lola addunyaa lammataaf fi sababa jedhamee kan yaadamu jechuudha. Kunis lakki biyyi saba hedduu qabdu biyya takka taatee deemuu hin dandeessu. Kanaaf saboonni hundi ciccitanii biyya mataa ofii ijaarrachuu qaban. Secession jechuudha. Addaan babahuu qaban kan jedhus yaalame. Haga tokko hin milkaa'ee bakka hedduutti immoo milkoofnee wal waraansa hedduudha uume. Kuni integrationidha. Integration jechuun namuu aadaa isaa qabate eenyummaa isaa qabate waan waloo eenyummaa waloo waggaa ijaarratu walitti buufate jechuudha waan qabu walitti buufate ka ofii osoo hin dhabin
ka orma biraa odoon liqimfamin multicultural federalism kan jennuun eenyummaan sadarkaa biyyatti kan walootii fi eenyummaan mataan saboonni qaban sun kabajamee kan ittiin jiraatu jechuudha. Diverse but compatible jennaan. Hedduudha garuu kan wal simatu yoo ta'edha. Shakkiin namoota anaa gala. Kanarratti muummichi ministeeraa hedduu of eeguu qaba. Itoophiyaan kaleessaan hin deebitu. Itoophiyaan saboonni Itoophiyaa kalee qaban tani guddoo taate dhugatti hin jirtu yoo of gijibuudhaaf ta'e malee. Dhuga hariiroo bal'aa jira akka hawaasaatti. Hariiroo dheeraa jira. Hariiroon kun garuu kan wal loluutis kan walii tumsuutis. Itoophiyaan guddoon tan jaaramtu gara fuulduraati. Gara fuulduraa laaluudhaan malee gara duubatti laaluudhaan miti. Kuni is a wrong approach. Akkasitti yoo kan yaadu taatennis rakkoo dhowwuma. Duubni keenya kan olaantummaan garee tokko keessa turedha. Kaleessis kan olaantummaan garee tokko keessa turedha. Fuulduree keenya qofa waraqaan adiin. Duubni keenya waraqaa abbaan adda addaa irratti barreesse kan seenaan jajallatee barreeffame kan madaan hedduun keessa jirudha. Dubbee keenya kana wal'aanaa madaa keenya kana wal'aanaa gara fuulduraa garuu biyya waloo eenyummaa waloo kan namuu keessatti kabajame jaaraa deemuu dandeenya. Oromummaa teenya gannee Itoophiyaan jaaruu hin jirtu. Itoophiyaa diignetis deemnan hin ta'u. Eenyummaa keenya diigne eenyummaa keenya balleessinee jaarree kan taate ofiif illee ni banna biyya san illee ni balleessina. Kanaaf an akka ilaalcha kiyyaatti waan kanarratti booniin baradhellee kana biyya Hindii yoo fudhattu biyya saba hedduun keessa jiranidha. Isi example tokko sii kaasee hin deema. Biyya Hindii biyya Maleeshiyaa hedduun qoradde. Biyya Hindiititti namoota qaroo sadiitu Hindii jaare. Tokko Gaandiidha. Tokko Neeruu jedhanii sooshaalistiidha. Tokko paasifistii tokko sooshaalistiidha. Tokko Ambeekar jedhama. Uummata biyya sanitti gada cunqurfame. Daalits warra jedhamu warra bakka bu'a. Hayyoota jaare sadeen kun. Biyya jaroo sadeen kanatu Hindii jaare. Biyyi Hindii bilisa ba'uu waggaa 20 dura koongirasiin paartiin koongirasii biyya sanii ka sadeenuu keessa jiran konferansii tokko kibba Indiyaatti qopheesse. Gaafiin sabootaan kaane. Gaafiin eenyummaan kaane gaafasitti. Garuu fagootti argan akkasiin dhufu hedduu. Akka warri Ingilizillee sanitti fayyadamuu danda'u. Kanaaf something called Neeru Charter waan jedhamu qopheessan. Achirratti eenyummaan sabootaa akka kabajamu saboonni ofiin akka of bulchan haa ta'u garuu akka biyyaatti immoo tokko ta'anii akka itti deeman waliigalteen uumame jechuudha. Wanti ajaa'ibsiisu keessa yeroo sanitti warri jarri sadeenuu gara kaabaa kanaa dhufanii afaan Hindi dubbatan. Wal geessan simaa baloodhaan naannoo keessatti wal geessuun godhame irraa gooyisan jechuudha. Kanaaf bara 1947 waggaa bilisa bahan already waliigalteen kaa'amee ture. Kanaaf Hindiin Paakistaan irraa cittuu malee dogongora hojjetamee jira sanirratti Hindiin biyya saboota hedduu taate yeroo yeroon gaafiin saboota waggaa ka'u gaafii saniif heera mootummaa san keessa deebii kennaa kan deemte. Hindiin amma addunyaa irratti it is the biggest democracy. Democracy guddaa akka biyyaatti akkam jiraata. An keessa deemeetiin jira biyya san kaabarraan kibbaatti. Biitummaan tun akkamitti biyya takka taatee jiraate jettee. Ammas baay'inni uummataadha addunyaa irraa Chaayinaa aanee lammaffaadha isiin. Baay'inni uummataa guddaa saba hedduuf keessaa qabdi, amantii hedduuf keessaa qabdi. Walitti bu'iinsi hin jiru jechuu miti. Garuu akka biyya takkaatitti wal dandeessee waliin deemuu dandeesse. Maaliif? Eenyummaa isii keessa jiru sana biitti eenyummaa isii keessa jiru kana cabsuu yaalte. Tokko caalchiftee tokko gadi qabuu barbaadde tamilkoofte akka illee jirtu. Kanaaf gara fuulduraa waan goonu keessatti eenyummaa Oromollee saba biraa irratti dhiibuudhaaf deemuu hin qabnu. Eenyummaa teenyas gadi qabne kan Oromaa ol qaqqabaa deemuu hin qabnu. Nugusoonni kaleessaa nuuf faarsinu hin jiru. Kan nuuf fakkeenya ta'u hin jiru nugusni durii. Hin jiru. Madaa uummata irratti sooqidana quudha taati. Kanaafi qondaalonnis taate hayyoonni keenya naa gala baramma waan tokko yooni waan takka dhaame ilmee jalaa dhufaniif of taatu malee uummata biraatiin kabajamtu. Uummata biraatiin jaalatama, humna biraatiin jaalatama jettee of yoo ka xiqqeessu taate, nama kee yoo xiqqeessu taate yeroo harka siidhaan malee gara galanii dullaadhaan mataa keessa sidhaan. Kanaaf
I think bifa kanaan deemuu barbaachisa fakkaata. Dhumarratti yoo imala kee gara biyyaatti deebiftee biyya galte haala nageenya biyyattii san tasgabbeessuu sabootaaf wajjin marii gaggeessuun nageenya akka bu'u taasisuu irratti qooda guddaa akka bahuudhaaf karoorfatteedha. Kaayyoon guddaan kana keessa yoo jennu paartii haa ta'u yookaan jaarmaa siyaasaa keessa ni seentaa biyya galte moo akka dhuunfatti maal appilikeeshinii galfataa jirta? Yoo namoonni si gaafatan achi keessatti maal ati seenuu barbaadde moo akkamatillee tottolfattee jirta lakki. Ani shoorri an uummata keenyaaf uummata Oromootiifis ta'ee uummata biraatiif godhu tanumaan godhaa jiru tana natti fakkaatti. Walaba tahee waan natti mul'ate dubbachaa waan sirraa'uu qabu sirreessaa yoon deeme irra bu'aa qaba natti fakkaata. Kanaaf biyya sanitti hoggaan galu tokko miidiyaa jabeessuudha. Lammaffaa think tankii dhaabuun barbaada. Kan agartee rakkoon jira biyya sanitti beekumsi hayyoonni adda addaa maddisan kun haalli itti calalee haxeerarame policy makers warra imaammata biyyaa baasu warra biyya bulchuuf ittiin gahu irratti biyya teenya qofaaf osoo hin ta'in ollaa saniifillee dhimma diinagdee irratti dhimma security irratti dhimma hawaasummaa irratti beekumsi hayyoonni biyya keenyaatii fi namoonni biroo naannoo san qoratan maddisiisan kun haalli itti haxeeraramee dhiyaatu irratti think tankiin jiraachuu qaba miidiyaan jiraachuu qaba wal gargaaruu danda'uu qabani gara fuulduraa immoo haalli kun erga tasgabbaa'ee booda gama barsiisummaatti hin deebi'a. Keessattuu hoggansa jalaa dhufu leenjisuu qopheessuu irratti tajaajiluun barbaada. Amma kanaaf an hawwiin kiyya paartii seenullee miti paartii seenuufillee hin barbaadu ani kan hin danda'u. Paartiileen waliin seenii hojjedhu dandeettii beekumsa qabdu tumsi yoo siin jedhan. Nan gargaara paartii hunda. Oppidiyoollee nu leenjisaa yoo waan hin beeknu nu leenjisu nu gargaari gorsa nu kennu yoo jedhan sirriitti hin gargaara. Warra OFC amma gargaaraan jira leenjisaatiin jira. Gara fuulduraa murnoonni amma galan kunis gargaarsa yoo ka barbaadan taate. Leenjisuu keessattuu poolitikaa qaroome, poolitikaa tarsiimoodhaan hoogganame, poolitikaa saayinsaawaa ta'e kan bu'aan isaa baasii isaatirra bu'aan isaa olaanaa ta'e hojjechuu irratti wanumaan umrii kiyya keessa baradhellee kanuma waan ta'eef hunda isaanii nan gorsa. Garuu keessa seenee miseensas hooggansas ta'uu hin barbaadu. Imala kee kana dhaquudha moo galuudha? Kamma udura hagayya deemtu kun? Galuudha. Jechuun maal isinillee deebi'ee darsa keessa wal qixxeessuun dirqama ta'a. Haa taatu garuu ammatti galuu fi hojii tokko tokko hojjechuu barbaachisa. San booda immoo hojiin amma hojjennu agartee achi keessa qofaa miti. Hiddi keenya achi haa jiraatu malee miilli keenya hamma tokko alatti hafuun barbaachisaadha waa halleefu. Hojiinis hojii naannoo sanittis hojjetamu sadarkaa hawaasa biyyoota alaa hojiinis wanni hojjetamu baay'ee jira. Asumaaf achi jidduu taati jechuudha. Egaa imala gaariis jennee hawwina gama boodaa irratti baay'ee mari'achaa turre haala waliigalaa kaafnee keessattuu gaanfa Afrikaa dabalatee Itoophiyaa fi Oromiyaallee dabalatee jechuudha akka waliigalaatti ergaaf dhaamsi ummaticha guutuuf qabdu maali? Look fagoo dhufne. Waggoota 50 abboonni keenya dukkanatti ija baasanii yeroo Oromoo fi Oromiyaan hin jirre irraa kaane yeroo Oromoo fi Oromiyaan abdii naannoo sanii ta'an keessatti argamne jirra. Yeroo hoggansi Oromoo naannoo saniif abdii kennaa jiru madda araaraa ta'e keessa jira jechuudha. Waan tokko yaadadde edanitti elemoon faan jaarraan faan seensuraa faan dibeet godhaa turan. Haga ammaa dibeetiin jiru tokko jira. Maqaa Itoophiyaatiin haa sochoonu moo maqaa Oromiyaatiin haa sochoonu? Namni baay'ee waan hin hubanne jira akka waan jarri lamaan kun garaagarummaa guddaa qabanii miti. Taaktikal ture garaagarummaan isaanii. Kunis maqaa Oromootiin yoo deemne nu saba guddaa waan taaneef dantaa humnoota hedduu waan tu'inuufi dafanii dhaamsanii dantaa fedhii Oromoo qabnu kana Itoophiyaa keessaa haadhoo isinuu yaada jedhu dhiyeessa ture seensura. Warri kun immoo Oromoo yoo jenne malee Oromoo mataan haa dammaysinee of hubachiisuu hin dandeenyu gurmeessuu hin dandeenyu akkamitti deemna ka jiru. Achirraa kaane wanni hin faan fakkeenya Sheewa Marrashaa faanii fi Abubakar Musaa faan Mogadishootti waggaa reediyoo eegalan mootummaan Somaaliyaa hayyamuu fi didde reediyoo hayyamtee fit maqaa Oromoo yeroo kana dhoorgite. Reediyoo afaan gallaatti yaanitti nummoo of Oromoo fi hin jenne jedhanii itti deemuu turan. Achirraa kaane. Achirraa kaane ijoolleen teenya kana hubachuu qabdi. Dhiichisa har'aa kana lafutti hin geenye Abubakar Musaa achitti awwaalan achitti ajjeesan bishaan keessa saba kanaatiin. Waan xiqqaa miti.
achirraa kaaneti amna yeroo dheeraa deemne wareegama gurguddaa itti kafalle Oromummaa teenya cimsanne Oromiyaa dhuunfanne ummata Itoophiyaatiif abdii kennine naannoo sanitti araara buusuu eegallee jirra nu ilmaan Oromoo. This is great achievement. Waggaa 4 dura maal nuun jechaa turan? Qabsoon Oromoo akka qocatti okkoluu malee homaan finne. 40 amat minaa maxxaachu nuun jechaa turan. Waan finne agarsiisaa jirra jechuudha. Tarsiimoodhaan masa qabne. Murannoodhaan itti seenne. Tokkummaa keenya cimsanne. Ofii taane ormaafis dabarre. Ormaafillee dabarre jechuudha. Qilleensa qabbanaatu jiraadha Naayiroobii. Qilleensa qabbanaa fi abdiitti jiraadha Moqaadishoo. Jibuutii agartee jirta akkatti inni yaada. Asmaraallee bilisoomsine jechuudha. Asmaraallee bilisoomsuu dandeenya jechuudha. Kana kan goone garuu of irraanfanneeti miti. Ofirratti fuulleffannee humna ofii ijaaruu irratti humna qabnu beeyne lakkoofsa namaa sochii diinagdee irratti hundoofne waan sochooneef ummata keenya waan kabajneef ummata keenya waan ulfeessineef humna horanne gariin abdate gariin mohame gariin sodaate harka nutti kennee jiraarra. Hiree kana dabamsiisuu hin qabnu. Ummata keenyas gara fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf hiree guddaa qabna. Hiyyummaa bara baraa keessaa baasuudhaaf. Kan qabsoofne wayyaanee buqqaasuu qofa miti. Akkuma yeroo hunda jechaa ture wayyaaneen gufuudha. Wayyaaneen gufu xallazamtee badde har'a. Garuu kaayyoon qabsoo Oromoo galma hin geenye. Maaliif kan qabsoofnu wayyaanee kuffisuu qofa osoo hin taane waa sadiif mirga abbaa biyyummaa jalatti kan dhuunfataman. Tokko qe'ee teenya irratti qabeenya rabbi nuu kenneen beekumsa rabbi nuu kenneen dalaganne osoo hin saamamin tokko nyaatee nuti agabuu bulaa hamommachuu osoo hin ta'in qabeenya keenya irratti beekumsa qabnuun ta rabbi nuu kenneen guddifannee jiraachuudhaaf misooma jechuudha. Kalammaffaa alagaan dhufee nu bulchuu yookiin immoo jallaa nu keessaa filee nurra shuumu osoo hin taane qajeelaa nuu ta'u ilma eebbaa of keessaa filannee nama keenyan buludha. Kan sadaffaa qe'ee teenya fi ollaa keenya wajjin nagayaan jiraachuudha. Kan qabsaa turreef misooma fi nagayaa fi dimokiraasiidhaaf. Amma gufuu waan kanaaf kan ta'e sirna abbaa irree furraa buqqaafnee jirra. Kana bakkaan gahuudhaaf ammoo wanni godhuu qabnu maali? Wanni amma booda godhuu qabnu qabsoo tana gara sirna dimokiraasiitti ceesisuu danda'uudha qabna. Sirna dimokiraasii waggaa lafa keenya booda qalbiin nama keenyaa ka dhibba siyaasa irratti hatame kuni gama diinagdeetitti garagara. Hojiin tokkonis hojjechuu barbaadu OMNs gara fuulduraa hojjechuu qabu ummata keenya diinagdeedhaan aangeessuu humneessuudha. The potential is limitless. Qabeenya guddaan qabdu Oromiyaan dhugaa dubbachuudha. Ummata keenya garuu ni jiraacheetti. San qofa miti. Nama qabdu Oromiyaan. Nama kana human capital keenya irratti invest goone namni keenya naannawa sanitti sadarkaa addunyaatti haalli ittiin dorgome ofis akka nama tokkotti akka sabaattis biyyas guddisuu danda'a. Amma abbaa Isaayyaafaan kaasnaa duwwaa nama waan akkan hojjenne itti dhiisanii deeman biyyeef. Ijoolleen teenya amma bakka hedduudha itti duulaa jirti. Keenetti waliin arge keessa namoonni keenya lammiileen keenyaa akka ta'an ka bakka adda addaa jaarmee adda addaa keessa jiran ammallee Jenevaattis kan arge maali kan argaa jiru baay'ee beekta. Ijoolleen teenya kan mootummaa wal quban qabne hojii dippiloomaasii ajaa'ibaa hojjetaa jiran. Investmentii gurguddaa biyyatti ergaa jiran. Kanaaf nama keenya kana gadi jabeessuu barbaachisa. Kana gochuuf garuu we must get our politics right. Siyaasan teenya gara jeequmsaatti akka hin deemne, gara morkaatti akka hin deemne, gara tapha ijoolleetti akka gadi hin deebine goone wanni itti wayiwaanu my prayer hoggansa siyaasaa kanaaf doon meesitaa doon gora guddaa kan hojjenne akka walitti hin buune. Kanaaf akkaataa sirna dimokiraasiitiin wal kabajanii jiraatan irratti yoo kan hojjetan taate waan godhuu dandeenyu jira. Kanaaf gaa uummanni keenyas bakka jiru wal quwaa qabaatu yoo nu jabaanne laal yoo nu jabaanne yoo nu wal dhageenye if we are strategically guided rabbiillee nu wajjin jira. Waggoota afran kanatti qawween caalamne humnaan caalamne diinagdeen caalamne wanni isaan caalleen halkanii guyyaa hojjenne du'a sodaachuu dhiifne